السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتوتك يا وردفتوت أمانتا برا أكم جرتن هندم تكيسانيو جرتو جتبات الحمد لله رب العالمين. رب جلنا حاجه هرز فيديو تك أبني ولتي بني جرا أكو بيتن كويرا فورمشينا وأنا حارا وقبتين كان نفنوها. والله وانا كان قلبي نمت فيها وبولي وانكيا ان شاء الله وصوغر فيديو كياتي ان دربين اندراتي وروني ماتي كو تاتاني يرو ايراد افور دفتوني كو جل قبر همار راتي نوجين ترتني هدو تكناف غلطو ما الفات دقبا جما اما اللي ججبيني كيسا كانو اتحاففو نوجين اتفافا سنين جچون بروادا فيديو كانا akkasumas maamiltoonni keenya haaromni dabalamaa jirta aanaa dhufu noora seenaa siniin jedha. Manni mana keessanii seenaa formeeshinaa wanni isin fayyadu tarii jiraachuu danda'a waan ta'eef like share subscribe gochuudhaani mallattoo jereksiisan tuquudhaan akka wanti nuti gadhiisnu hundumtuu isin qaqqabu gochuu hin dagatinaa siniin jechuun barbaada. قالتهم متقشتي والله قويا روانا قمتشو انت سقمتشو هين اقيسو لمي كينيا بقتان كينيا يتشبك كان تويو ان شاء الله ربي نفاجي جيرتو كيريت نفاجي جيرتو مالي ياو بولي وانكي والله وانا كان نما ياجسا وانا كان قلبي نماج ابساتي يتشو رواني قويا رادا اولو اكما مي فيديو كان نودا واني مي ولد هادي بنو أبولي وانكية مالتا كسنت تلقاهم والله هدو تكا بقاتان يجولي يماني دا يماني بيتشامت بيوتو مقامي تو بيون نتهارة تقلبان وينجرو إن شاء الله هولو ما قلت مي هولو ما نداو أني اتدي بنا ترجم نقول بكا قدالتوني خراسو دي يماني ديمانو اتبقاتان يوكا بكا نورافنو دا بكا كلا سارتونا سارتونا كلا رفنا أسبولا أسبولا جريمة روكاني من نياتا ترى ديمنك نياتا بربادنة صدقة كرنة حالا كنا نيان درنا كيسير دانغا سودي نماشي دبرسون جيران ننسو بجركين نماشي دبرسون تنجيران نمني ديمه ميلاد أبي ماتاد أبي أركاد أبي ديبي وجرا كورباني تنا ما دبشان نبجا سارو كذا تديسني جيسو جيران أنا ما يرو خنات متان كو بلونين كو تشافوف ديمار أمني كي درنا كيسة جرا بيا ساكيسة تبانكو أبوكادو دتشي بريدو كيسة تابتة جرا چودندا كنا وانته فرقان كي نورا بيا كيسة جرتانو وان بيا يمني بيا سودي بديه جرا أكادوني بديه أمنيتي أسيانا تو كيسان وانته سليب دام نوير كدومنه دونه جران نكينا aku masih tanya warri biya jirtan akka garanan demne warri biya ala jirtan biya guddatan Amerika biya gara keessa jirtan dhaabbata KOMN AOMI jedham warra huccuu deeggarsa namaa kennu cina dhaabbatanii gaafa uummanni keenya Finfinnee gahii bu'e akka deeggartan huccuudhaan maallaqa waan dandeessan akka deeggartan jechuu barbaanna. Gargaarsa nuuf kennamu barbaadamu cinaa dhaabbatanii akka nu gargaartan wayyoonni bira gargaraa biyyoota Oromoon biyyoota garagaraa keessa guuteera waan ta'eef tani akka nu gargaartan isiniin jenna nu arguu qabdan nu asin dubataa jirra kaartoona kanarra bulla asoolla aduun asin nu fixa qorree asitti nu fixa qabbanti homaamte asin nu nyaata kana waan ta'eef mootummaan Itoophiyaas ta'e uummanni keenya dureeyyiin abraan waliin nyaallee du'aa jirra waan ta'eef keenya qorraa biyya akkasii dhufe abraan waan harkatti qabnaan du'aa jirra jechuu barbaada anamma kamataa kiyyaatti miidhamee jira gara uummanni keenya dhageettiin ilaaluu qaba anamma kamataa kiyyaatti oomaan jedhee taarifa deemee nama sadii na biratti ajjeesa wallahi uloo liiti sirrii nan jirtu hin gartanii uleedha akkana na godhanii wallahi ijoolleen Oromoo waan isin dhaamaa yamanii akka hin dhufne achuma Itoophiyaatti du'aa malee gaarrilleen badee jira saaruu itti gaddiisaa jiranii ilma namaa waan fixaa jiraniif wajjeesaa jiranii annam guyyaa torba waan nyaanne waan ta'eef ilmaan Oromoo nyaata hin arganne akan isinin jedha akka mootummaan keenya achumatti mataarra waan ta'eef yeroo ammaa kana uummanni gara biyya keessa jirtan gara akka deemne dhaamsi nu isinii kennuu barbaadan kana
Kan umman bira rasaasa dhumatar. Namni rasaasa dhumatar. Akka jarraatee lubbuun kennaafee kana dubbachuu nu gaira waan ta'eef isin warra biyya jirtan akka haftan akka chumateettan biyya keessa karaa siniidhaam nu barbaachisaadha. Wanti biraa siniidhaam. obboleewwan kiyyaa wallahi waan akkaan qalbiin namaa cabduudha, waan akkaan hedduu takka nama gaddisiisuudha. Baay'ee nama gaddisiisa, wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Waan akkaan si gaddisiisuudha, sitti dhagahamuudha. Lammiin keenya akkanatti dhumaa jira. Garuu kun dhumaa jira jedhee duuba irraa saafatan jiru wanti si ajaa'ibu, wanti si dhibu keessaa jechuudha. Suni dhumaa jira, sunuu dhumaa jira jedhee kan biraa dhaabbataa jiru miti. Wallahi biraa dhaabbataa hin jirani. Yaa obboleewwan kiyya, wallahi waan akkaan qalbiin nama cabdu akkuma afaa isaaniirraa dhageettan kana foormeeshinii jechuudha. Hin yaadata viidiyoo tokko isinii waraabee ture. Yaman keessatti mucaan tokko daa'ima sabiyyi gudeedee ajjeefame. Sababa saniif jecha, sababa xiiqii saniif jecha walitti dhaabanii akka xuruuraa jira ijoollee keenya. Shamarran akka hin taane, haala hin taane itti taphatamtee akka miidhaa hamaa keessa jirtu dubbatamaa jira jechuudha foormeeshinii achirra. Viidiyoo achirra naqa qabu wallahi hin saalfadhe. Wannuma jedhee ijjummaan kiyyaa bilbiluma kiyya keessa yeroo sana erga shugugaa ofirra shugugna jedhee battalima osoo hin xumuru ofirraa balleessa jechuudha. Achirraa innatti ergamu jechuudha. Kanaaf wallahi obboleewwan kee waan akkaan nama cabsaati. Yaa obboleewwan kiyya irruma deebiidhaan horroon ijoollee shabaaba lafaa dhufan qabdan, ijoollee shabaaba lafaa dhufan qabdan isaan maal dhagaanii miti, nutuu dadhabne itti dhiisne maal dhagaanii miti. Garuu higaa viidiyoo kanniin akkuma argitanii bakkuma argitaniitti gadi buusaa bilbila isaanii keessatti ergaanii haa dhageeffatanii itti ergaanii. Wallahi waan akkaan qalbiin nama cabdu, waan akka hamilee namaa tuquudha. Baqataan keenya bakka kamittuu boqotee hin beeku. Garuu waan akkaan hamileen nama cabdu viidiyoo tokko jechuudha. Wallahi osoo ni yuutuubaa na adaba sodaadhe malee ni fida. Maal jennaan viidiyoo tokko kanatti ergame namni dhumee gaara keessatti jechuudha. Dhumee harraagessiif allaattii foon isaanii irraa fixxee wallahi waan dubbachuun nama jibbisiisu, yaani gogaa sirratti ajjeesuudha. Dhumee lafee fi mataan qofti lafa guute. Kan isin ajaa'ibu shamarran jechuudha. Shamarran tokko dallaaltonni ijoolleen teenya gaara keessatti tuma inkitiisii haxxee itti taphattee shamarran akka barbaadde gootee kan achirraa hafeen tumaadhaan inkitiisaa naqanii daddarbanii biraa deeman. Ijoollee Yamanii keessa jirtu tawaahiddaa rabbiin isaaniif raammata godhe dhaxxee doktoroota achi fiddee bilikoosiidhaan ijoollee shamaraa laaftee akkasii tumaadhaan darban kun guddeedee kun taraatti ol taree darbanii jedhan aannan fidanii afaanii qicanii aannan gaddabarsuu dadhabdee aannan ol dachaafti. Wallahi aannan gaddabarsuu dadhabdee aannan ol dachaafti. Afaan isii addaan qabanii akka wannaatti gaxiraatitti xiqqeessa kokkeessii keessa akka gasseenuu fi chuchuu dadhabee jechuudha afaan isii. Tumaa dallaaltota irraa kan ka'e. Dultumaa dallaaltota dalataa biraa siin fakkaata Oromoo.
سيديبا نما تاو كيتو جزي سي جبسي سجو جرا والله يعني أفجبي يرو أكنا لالو أفجبي يرو أكنا لالو يا أمتا كينا يا أمتا كينا يا شمران كينا قدانسي خراب هرامتي خراسي رقبي الساني قبجان نتيون ديمنيو أكس أمانتا إسلاماتي حرام جلال سلا دوبرتين تكا كوبا بيان بات توري حتى وركني نباستي جرتي ندلغانا جني باني جر كاكرا بحرا غرو شمراني قرا بحراتين ديمتو ركو بياياس حتى وغرو ركو هماسن دچاتا وساطلم توانا سيمني سيكو مالي أما قوتمتو سعودين كراج فتة جرتي سعودي سعود عربيان كراج فتة جرتي كراد دانغا يمني في سعودي فتة جرتي أكما أجا جرتن قاتنا تيما ميجر أك كراج فميجر قاتنا هما شوف ميجر خران أك دراج أبساني دلالة مال جران سين هنجرو قوتمتو في راج فتة جرتي نما دانغا سي أقامي قولي هندايو أك أرغتاني وركوتا جرت طيارة بونا دان دارا غودا جرتي سو دربيا مالف اكا دراق ابا من هيدات تغوتو غوروفيس من هيدات تيو غورته موتوما نمني غافتون جرو نمن رافو جرو انت ددبني چرا اساني مال تچرا فيتو نفسين المنما نفسي لمي كنا نفسي تكون شيء لفديمتو انقطه نفسي تكون شيء لفديمتو انقطه يجل الرديما baay'ee nama dhiba baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama gubayaa lammii koo sila akka lammiitiitti nuti akka saba kanaatitti rakkoo qabnu rakkoo jirru jira maal abaarsooyii qabnaa kan jiru ana yeroo baay'ee gaafii natti ta'a wanti kun keessa kiyya deddeeme gaafii natti ta'a wanta miilan yamanii keessatti ta'amaa jiru wanna dubbachuudhuuf afaanitti nama dhibuudha. Ijoolleen dhiiraa akkuma dur isinitti hime ijoolleen dhiiraa guyyarraa gudeedamaa oolaarti. Ijoolleen dhiiraa guyyarraa gudeedamaa oolaarti. Sababni mucaa daa'ima gudeede sanirraa eegalee jechuudha. Balaa achirraa ol ka'e. San durallee nagaadha jechuudha miti. San durallee nagaa jechuudha miti. Kanaaf obboleewwan kiyya billa aleekum obboleewwan shamaraa warroonni biyyaa qabdan warroonni karaa baharaatiin qaxxaamuruudhaaf yaada qabdan karaa baharaatiin kootu sirraa buufnaa jechuudhaan karoora akkasii qabdan billa aleekum buna barandaa yala teettee ana gadattu shunkurtii gommana gabaa keessa teettee ana gadattu wanti xixiqqaan amma yeroo kanatti yaani waayoo guddaallee uteelallee waan guddaallee godhuufii dadhabdan birrii 10,000 ergaa fi gommanaaf shunkurtii gabaa keessatti haa hojjetattu hin jiraatti. والله هنجراتي ليستروت أرضي هاجراتو بريكم يكون أنكم دي الدماء إرقافي شنكورة هانا قدتو ها يوكان حالة مجيز صافي إيلي بتاتين ميشاوي يقول آفي وام بدين بقرقرة بتاو جتا ها قرقرتو وتيلا يولي قلت ogummaa harkasii keessa biyya keessa jiraachuu dandeessi. Osoo kun hundumtuu jiraachuu jiru maaliif bineensaa hollaan? Maaliif bineensaaf nafsee kenna of kennina? Please yaa Oromootiya obboleewwan keessan isiniit sarmaniidhaa miti garuu seenaa bahaa seenaa akkasitti hamne karaa hundaa iyyaa. Kaleessa ingadda galgalaan madallaaltonni ijoollee shamarranii akkasitti noonni jette suni qabanii jiran. Ijoollee mataan qabe inkiti haqanii janaasa godhanii gadhiisan. Achuma ciisa sunillee dallaaltichi jechuudha. Waannaa haadhoodha nama lama qabamee jiran ingadda. Gaaruma san keessatti inkit goote ijoolleen. Qabdee ijoolleen maan jechuudha. Baqattoonni dhummaan karaa taa'u kun walii galtee inkit goote dallaaltota qabdee nama lama. Osoo bakka jirtutti dallaaltonni bineeyyiin bifa namaa kun bineeyyi kunniin bineeyyi bifa namaa uffatee deemu kunniin bakka jirtu osoo qaban biyyaa kayaasu dallaaltotaa miti ofii dhaxxee yaatee itti harkatti kennatte garuu akkana mallaqa jechaaf akkana nama godhu maal makiinaa kamtu beenzila isaanitti irratti fixan taarifa to'annaa kan galaanaa ta'e kaffalanii dhufan
أسيان إرجع يعني وانت إسان قدني بجارس أن كيس إسانو أماجرني أمة أماكنا بالرمال ربر باداف مال قدني إيش جسني أبا خم قدني في الدوم جتا خم قدني في بري ربر باداف كنا قدني مالف أسو خرافو دني الدوي جسني أوكي هذا أمي gaara keessa isaanuu qooqaan garaa duwwatti hidhatanii dhumaa jirani achittuu dullaaf dhagaan maaliif barbaachise nafsee baasuun yaa obboleewwan kiyya bakkuma jirtanii wanna dallaaltota jedhamte tana xoqqomaa yaasaa warroota akkana goota tarii namoonni walitti dhiyaatan billaa aleekum yoo isinii darsan gorsaa yoo isinii wanni hin jenne ammootuyyuu karaa jirtanii wal xoqqomaadha akkan uf qoxxoowuufi godhaafi nama akkanaa kan nama dallaaltotatti beektan dhiyaatan yoo jiran amma tan kaleessa dheengadda galgala yamanii keessatti wanna keessatti gaara keessatti tumamte tuni kootu birrisii kaffallaa nu fuudhi jedhanii waaman soobanii maaliif waaman ijoollee shamaraa inkit goota biraa deemte waan ta'eef ijoollee shamaraa nama afurii itti taphachuu bichaa osoo hin taane luka isii uleedhaan akka waan sibiilli qaleetitti qoqqoftatee biraa yaate waamanii akkuma isiin ijoollee goota isaan godhanii ciibsan wal bira ciciisan jechuudha akka isaan godhanii ijoollee shamaraa biraa deemassanii waamanii akkas godhanii ciisanii wallaalanam baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhiba baay'ee nama dhukkubsa maaliif ta'a kun garaa waliin haasuun maaliif dhabamte wallaahi obboleewwan kiyya bakkuma jirtaniif akkuma jirtanitti rabbiin waan itti amantanis waliif kadhadhaa akkasumas yaa obboleewwan kiyya hamma dandeessaniinis wal gorsuu obboleewwan keessanii viidiyoo akkana yeroo kamiyyuu kan dubaraas ta'ii kan dhiiraas ta'ii dunuuffatee biyyaa yaa'aran nama dunuuffatee biyyaa yaa'uu sanirra dunuuffatee gachiisa biyya isaa keessa dhumuusantu isaaf filadhaan bar biyya keessatti yoo jiroonni waan biraallee dadhabde asheetaa qamadiillee wachi deemte waan wanta asheetaa ooyillee bar seentee yoo sukkuumattee jette ni jiraata afaanitti darbatte muka keessa badde wanta nyaattu dhabdu inuma jiraata akka jiraatti qal'attus gurraachattus inuma jiraata garuu jireenyi baqaa biyya namaa seente hin jiru sun bishaan afaanitti dhuddudha hin argattu biyya keenya bishaan tola deema akka barbaadde taanii kan mana namaa seente bakka seente fudhattee baata biyya namaa gara aayilaandii dhiqqishuu tana mallaqaan bitta mallaqaan qabdu taana hin jiru sunuu mallaqaan gaara san keessa eessaa si argama yoo fageenyarraa namni qabaattee sii fidan malee kanaaf yaa obboleewwan kiyya dhumti dhumumaa biyya keessatti illee dhumaa jirra warri jettanii yaatanii sababa yaatanii biyya keessa dhumuu filadhaa malee allaattiin biyya namaatiif sooran qallaatti biyya namaan ta'ina biliis qallaba allaatti biyya namaan ta'ina qallaba allaatti biyya keessanii ta'a duuti du'a waan ta'eef jijjiiramni hin jiru kanaaf yaa obboleewwan kiyya viidiyoo san irratti dheeressu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaani laayikii yoo siin goota laayikii osoo hin godhe hin bayinaadha laayikii yoo goota nama baay'ee akka qaqqabuuf hin qarqaara waan ta'eef obboleessan keessan obboleettii teessan keessatti horoon shabaaba lafaa dhufaa qabdan piliis viidiyoo kanneen sheer godhaa biraan gahaadha akkasumas foormeeshiin achirraa dhufu wanta miidhamaa kana hundumaayyuu wanna jiru suudii akka karaa cufattee jirtu yamanii keessa uummanni akka rashanamaa jiru xiyyaaraan akka fixamaa jiru kana hundumaayyuu piliis hubachiisaa hamma dandeessanii hubachiisaa siniin jechuu barbaada viidiyoo san irratti dheeressu hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.